Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota hundi keessanuu kan biyya keessan kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas bakkaa fi haala isinirra jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkasumas mootummaa qabattee dhuftee jechuun keessanii dhabu. Dhugaa yeroo baay'ee biyya keenya keessaa baanee makaraawwan garaagaraa irra nurra gahaa jechuudha. Dhugaa obboleewwan keenya amma haarawa kana keessa biyya hambaa keessa dhufaa jiran baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyo. Viidiyoo tokko ilaalee jechuudha baay'ee garaa na nyaatti dhugaa mucatteessuni. Biyya keenya keessaa baanee fayyaa biyyaa baanee biyya hambaa keessatti tokkoffaa xashii taana lammata dhugaa ani arabtoonni maaluma gochuu qaban ijoollee keenyatti jechuudha dhugaa waaqaa. Ijoollee keenya mareef biyyaa dhufanitti maal gochaa jiru dhugaa ijoollee kan akkana gochaa jiran waaqayyo bichaan haa beeku nu wanni beenu hin jiru waaqayyo bichaan biyya keenyaan ga'e jedhee haraara nageenya biyya keenyaa bichaan nuuf haa buusu. Isaaniin alaa wanni jedhamu hin jiru wanni godhamu hin jiru. Dhugaa ijoollee keenya biyya hambaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jira. Makaraa baay'een irra gahaa jira. Waaqayyo ga'e jedhee makaraa kana hunda keessaa nu haa baasu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Akkasumas immoo obboleewwan keenya amma gara biyya hambaa keessa dhufaa jirtanii mee akka dhuftanii dursaa fi tigistii godhadhaa obboleewwan koo hin aarinaa hin gaddinaa. Dhugaa kuni gorsa kooti jechuudha. Gorsa koo obboleetti keessan biyya hambaa keessa jirtu mee obboleewwan koo silaa biyya keessanii ba'uun keessanii naafne wannoo godha tigistii godhadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka afaan barattanitti illee akkuma nama hin beekne ta'aa mataa gadi qabadhaa. Yoo bilbila illee qabattanii biyya keessanii dhuftan bilbila hin laalina aga amala warra sanii barattanitti jechuudha. Bakka haasa'oota garaagaraa nam fakkeenyaaf mana keessatti illee bakka zimmi jedhaatu mataa keessan akkanumatti gadi gombisaatu akka nama hin beeknetti hojjedhaa obboleewwan koo dhugaa waaqayyo maaliif obboleewwan keenya haarawa dhufaa jiran irra bichaadha kan rakkinni gahaa jiru jechuudha. Ijoollee waggaa 2 turan jedhu waggaa 3 turan jedhu waggaa 1 homaa turan jedhu waggaa haganaa turan jedhu waggaa baay'ee garaa nama nyaatu. Waaqayyo bichaan ga'e jedhee biyya keenya haraara yaa buusu. Obboleewwan keenya immoo kan biyya hambaa keessa jirtan fakkeenyaaf kan yaamtan illee yoo ta'e ijoollee fakkeenyaaf nama namaraan illee yoo yaamtan illee yaamichaan illee yoo ta'e dura odoo yaamaniin dura nama kana iddoo isaa namni kun nama gaariidha moo gaarii mootii dura qoradhaa addaan baasa. Maaliif ijoolleen keenya biyya hambaa keessatti dhumaa jiru. Biyya ofii keessatti baroo du'anillee yoo dhibamanillee yoo rakkatanillee biyya ofii keessatti biyyi keenya goofee illee rakkina qabaattu biyya ofii keessatti shimbirruyyuu duute boo'icha qabdi jechuudha. Shimbirruyyuu biyya tokkorraa shimbirri baqattee ganama cuucuu jettee iyyuu baatte shimbirri maa baddee nurraa jedhanii shimbiraayyuu iyyaafatu jechuudha. Nama dhiisaa ta'u sababa saniif obboleewwan koo waaqayyo dhugaa si wajjinaa ta'u. Maaliif biyya keessanii akkuma nuyi hojiidhaa jettanii biyya keessanii baatanii akkuma nuyi yookiin daa'ima keessan gattanii abbaa warraa keessan gattanii harmee keessan gattanii abbaa keessan gattanii obboleewwan keessan obboleessa kee akkamitti jaalattu obboleettii kee akkamitti jaalattu biyya kee akkamitti jaalattu gattee yookiin daa'ima kee akkamitti jaalattu abbaa manaa kee akkamitti jaalattu gattanii dhuftanii biyya hambaa keessatti immoo rakkinni garaagaraa yoo isinirra ga'e baay'ee ulfaataadha obboleewwan koo. Waaqayyoon bichaan osoo dura biyya keessaniin ba'e waaqayyo sinaa tissu waaqayyo sinaa eegu homaa wanni godhamu hin jiru. Rakkinni asitti namarra ga'u biyya odoo biyya illee jiraatte yookiin namarra ga'uun isaanaaf garuu namarra illee ga'e biyya keessatti nama boo'u qabu nama wacoo qabu nama gaafatu qabu jechuudha. Garuu wanni gahaa godhamu hin jiru. Waaqayyo hunda keessan wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo sinaa tissu homaa wanni biraa wanni nani jedhu tokkollee hin jiru. Ani viidiyoo kana wanti nan hojjedhe dhugaa garaa na nyaattee waan kan hojjedhe mucattiin tuni waaqayyo bichaan ishee wajjinaa ta'u. Ani dhibamtuu mootii ani marattuu mootii yeroo ishee garaa na nyaatte dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliif
anis maaltu narra gaalaata biyyaan baay'isat firri tokko biyyaan baay'ifee maaltu irra gaalaata jedhee garaana nyaate tuman viidiyoo kana hojjedhe taambilelii irra nan godhadha furuwanni ta'e garuu baay'ee garaana nyaate waaqayyo bichaan jedhee biyya keenya haraara yaawwisu maatii keenyas nu haatissu uma wanni godhamu hin jiru. waaqayyo immoo ishii nuuf haa maaru kana caalaa immoo fayyina ishiidhaaf nuuf haa kennu. Kan immoo akka biyyaa baay'eetti biyyaan baay'eessatti makaraan irra ga'u miti waaqayyo immoo nagaa fayyaa ishiidhaaf kenne maatii ishiitti waaqayyo nagaan ishii haa deebisu waaqayyo ishii wajjin haa ta'u siniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii siniif haa ta'u baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Hundumti keessanuu obboleettii keenya kana waaqayyo kadhadhaa fi siniin jedha haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja nagaan naa tura.